Maqaan keenyu Ichaa fi isaan hangar. Diichaa Finiinsa Araddaa Tamirraa Bitube. Usmaansit tanaaf akka furtettee moojaa keetirraa hayyee furtette rakkoon qabu mee maqaa keessan guutuun hundanii Araddaa Guffaansa mee dinqisiifattoota keenya janii gantiin tarfii godhi janii viidiyoo tija keessaa tamtu si ta'u. Viidiyoo teessisa akkana safaariikoom irratti hojjeta. Safaariikoom irratti hojjetee gartee michoo safaariikoom jedha. Maqaa namarraan kan jenne jee wayiin gaafadhee tawaa gaafattu jeema. Maal waa gaafattanii jenne waajjiruu waan. Anaatu safaariikoom jenne anaatu irra bilbilee isaan jenne. Atiitu irratti Beetta baafadhu. Inumaatu dubartii safaariikoom keessaa hundaa utan jenne hin qabu. Hundoo jenne fixe. Maqaan jenne deemee achi. Maa jenne fitatanii bitti nama babbareedan. Assalaamu alaikum. Mee eenyu siin jaa? Biiftuun. Ayi. Silkii mustariyaa teenyaa keessatti arge biyya tokko. Ayisii. Mee dhaloonni keessa maqaa kee guutuu bandaa'e miti. Ayyee. Ayyee sagalee ol fuudha. Mee dinqisiifattoota keenya jechuun dhageenyee dhufne gaa'ii. Viidiyoo tija keessaa mee tamtu si tola. Ati safaariikoom jena kan mucaan haaran irraa qaba. Hai sam. Intala yoomin jena. Jena jenuu miti barbaageejiin gaafadhe. Afaaniin na jena seenaa. Afaaniin ni jena jeensiise. Garuu inumaatu galgala maal na fakkaatameedha. Wayitanii suura ta'ee gartee kun sun kan kan booda egaa sheegaa miree waan ta'eef. Jena jenuu. Egaa ni sheegaa seegaa. Immoo safaariikoom irratti dogoggorteeti. Safaariikoom dhimma hojiitiin waliin nufi diriifama. maaliif dhimma hojii? Isaan irratti dogoggortee irra boodiin diriirtee jaarsiisa. Injana jenuu uummanni dhugaa isaati. Safaariikoom kaayyoon ani irratti dabaluuf maali? Promoot godhu jira. Kaayyoon kan saadaa isaan promoot godhu jira. Siimii yeroo muraasa dura hojii godheedha. Siimis akka namoonni hundi fayyadamanii fi akkasuma oobsi isaan qaban nama keessummeessu isaan qaban agarsiisu jira. Kaayyoon saadaa sunis. Teelee koonnekshinaanis bareedduu kataadha. Niitumkiin saadaa gama intarneetaatiin haalaan saffisaan kan hojjetudha. Akkasumas filannoon keessanis safaariikoom aduu isin jecha. Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu siin jaan? Dheeraa galamsoo jaan. Dheeraa galamsoo. Hai. Kaniin TV abbaa jamaa keessa laalesan siin. Isuma san. Wallahi jaa. Diraama. Isuma san. Asdaarii yanga. Isuma san. Diraamaan keessan hedduu natti tola. Dheeraa galamsoo arguudhaaf caantaa 8 fide. Kunoo har'as argeetiin jira. Alhamdulillah. Mee daawwattoota keenyaaf maal dhaamta? Alhamdulillah anis istiidiyoo baadiyyaa arguu kiyyaaf hedduun gammade. Hedduun natti tole. Daawwattoota keenya waan isin dhaamu. Jireenya kana keessatti arra jirtanii boru jiraatu kan hin beeknu waan gaarii haa hojjennu, waan gaarii haa yaadnu, hojii tololtummaa nama rakkate haa gargaarnu, jaalala haa heddummeessinu. Kasi jibbee jaalalaan mooy. Higalee dhaloota yeroo hunda seenaa faasuu sun taane dhaloota seenaa gaarii tokko kaayee deemu. Warra ta'u rabbi nu haa godhu. Kanaaf gootonni keenya hayyoonni keenya akkuma seenaa gaggaarii nu haa deeman sanitti nutis dhaloonni ammaa dargaggoonni keessaafuu warreen sooshaal miidiyaa kanarra fayyadamaa jirru dhaloota nu jalaa dhufuuf waan gaarii takka waan nama bashannansiisu kana karaa ergaa gabaabaa ta'uun waan gaarii takka dhaloota dhufuuf haa kaanyu jechuun barbaada. Ayyee mee viidiyoo tija keessaa tamtu si tole? Viidiyoo ta'e keessaa hojjaa areera turatti tola. Ayyee. Ammallee gisee kalaasa hojjaa areera kana kaatee kallattiidhaan seensisan hedduu natti tola. Gisee hedduu sun yeroo ta'e ayitu ilaala. Bakka namni bakka jiru fakkaatu qaba. Aadaa ofii jechuun dura ifirraa eegal. Osoo naannoo biraan deemini duraan maal godhuun qaba. Waa jalqabdeeti eega waan sana hojjettee namni naannoo isaa sana akka laalee if millatu. Ijaayyoon anis bakka jirutti hojjechuun hin danda'amu jiru. Yeroo guddaan ijoolleen teenya maal jedhamee ta'a waan duraa tokko odoo sadarkaa takka lama jeen sadarkaa shanaffaa dhaquu barbaadan. Takka jettee dura ollaa kee mana kee jalqabdee bal'ataa deemeeti akka guddaa kan geessa. Kanaaf ati jechuun ergaa guddaa istiidiyoo baadiyyaa jechuun ergaa guddaa qaba. Nama hiikkate jechuudha.
Edaan istiidiyoon magaalaa qofaa miti baadiyyalee ni jira kan jiru. Duuba gandi darsa bira guute janii haadhimaa fi faatumaan baamaa akkasiin na daddandeessu. Ni barsiifne isaanis. Warra hin beeknes gochaan hojjennee garsiisaa. Kan beekne ni barsiifne. Hedduu galatoomaa dheeraa galamsoo hojii turtii hedduu fakkeessine.